Akkam gume? Nagaa kooti. Hiriira waan abdii kutatte fakkaata. Lakkittuma hin jira. Silas namni akka keetii akkamittiin dafee abdii kutata? Nan ariifadhe jetteeti? Namichi tokko maal jedha seeti? Normaalii ammallee maqaa isaa dagadheera. Imala keenya addaan citu keessatti abdii addaan hin cinne qabaachuu qabnaa jedha. Maartin Luuter King. Maal? Eeyyeen. Jechama kana kan jedhe dhalataa lammii Ameerikaa hayyuu duree siyaasaa fi falmaa mirga ilmaan namaa kan ta'e Maartin Luuter Kingdha. Ani iyyuu beektu jedhee si gaafachuun koo. Maal ta'a garuu hamma maqaa namichaa qabattu jecha inni fayyadametu qabatee ta'e. Nan yaala bargaruu hin dandeenye. Amma immoo yeroo na argitu hundumaatti na baqachuu eegalteetti. Maaliif? Hamman si argu yeroon si waliin haasa'u miirri siif natti dhaga'amu dabalaa deemaa nan jetteen. Akkas taanaan kun waan baay'ee gaariidha. Ati qaawwaa dadhabina isheetii jechuudha bara. Kana jechuun carraa argattee fi sababa argatte hundumaatiin itti fayyadamtee ishee argachuu qabdaa jechuudha.